لا إله جالس معك يكون زوري صلاة أسري صلاة كل أما مغرب أذان مكان يرو مغرب أذان قفا وفر اللغتين تمان ترى ما في شيء كفا صلاة مين ما ولا ما نكنا يا ربي شوف أنا ما أقول إن يا رب ثم أنا كذا يا رب صار لي سيني كنا وبجاسة تقولوا أنت جبار زوري أسري سبحي واتكن صلاة صلاة شان كيس صلاة لما بتجي تديب سيرك ما يا رب روح ما قف صلاة أما لا رمضان سيني كنا ليه بعدك كنا كجال صلاة تدري يا رب ما بتكون عندك ما نقدر Upaya ada minyak ada minyak bukan ada miskin aja sah wan cina kesal anak mah hidupnya dia mah cuma maghrib balik salat tarawih balik salat mereka butuh karena buskut tadi besar kan ini kasih bayi mah jajan di kuliah yang salah miskin aja miskin ani anya tuh miskin sunya tuh Inter-inter ini sih jangan percaya cita-citanya. salah aja aku dia bilang kesal belum merah tuh salah ke entah ini sirap kopi sih aske ini kan nih kalau asing kakak mau ngasih Dia ini kalau suka memang dia ada dia. Sila aduma pataraman ko agada tananya detin mufra salatami Assalamualaikum Waalaikumsalam silakan baby tadi aku banyak cerita ko waya cucira ba masih aja cuma dulu tuh padahal jadi ini ayam nya ini anak kecil kan ya aku bunuh sibir bicara masalah tak timur mau bicara masalah iya sana wamma pada defa wain galet ni defa jira godnya tieta kabra dageta tabana kayaknya rumah saya manta tini ni cuyo ka alaga le tijira tini tan amasa tini ni cuyo jira dako itu jujur nih kalau jujur nyata si aja cekikan udah turun aja nyata re
Mata kiti, nanti ho nyatte. Isin adduma teettee nyaatu jirti qaamaan dhiisee biraa dhufe sii jechuudha. Ani immoo si malee nyaanni achitti gannaata nuti jedhe. Jaartiin xiyya ta haarawaa akkuma taate jedhee tamooftu hojii nyaachuu dadhabe. Habibi kiyya galatoome takkitti nyaadhu. Nyaadhu meeti. Amma uffata qayyara dhutaa nyaadhu katee ni nyaanna. Hayyee kanas jijjiiradha giniin ta'e hojii nyaadhu. Bareedaa kiyya galatoome hadha lafa qarsiifte manatti laafitte. Mangalgaluu si faxaarsiisa amma dafnee deemna ciifnee wajjin sa'aatii taraayoo anamma osoo hin bahin isullee hin beekti. Sa'aatiin geette? Amma taraayoo salaata bira. Maashaallah ammoo nyaatiin itti mooyaa qabdii akkam jette. Nyaanni hadha naaf itti hedduu tokko bareedaadha. Singeetu malee garuu waan itti bareedu. Maan nagini miti na ashuufu jirta natti fakkaata. Egaa isuma na gabbisee malee yoo naaf kana jira. Maal si gabbise? Nyaata hannan naaf iddoo kana. Akkuma atummaan adda san teettiin dala inni barisii taraawii salaatii inni xiqquma faxaree asumatti fiigaa biraa dhufe. Yalla amma ka'e kaa'an akka isaatti seeraan dimne ka'e salaati ka'a. Eega jette imaamni ana moosisi? Maali dhuma nama salaachisaa mi? Kalaas. Garuu ma beeytaa miti ramadaana kanaan haraama guddaa dalagu jira kan nikaa waliin godhatin. Nikaa kaa si godhadhaa bakka isii jaartiitti ala deemaa jirti ganaa gaaffii deemtee malee amma dhageetti ta'u. Amma naannaa yamtoo ishee jettee nikaa suuta alaa dhuguu goonaati maal. Yeroo namoota hedduu jira beektee ramadaanaan ka akka keenya kana waan hin taane dalagu namoota baay'eetu jira. Keessattuu osoo jaartii qabdu ala bahu rabbi waan akkana kana kan jiranne beektaa. Jaalala garuu akkam goona hin ta'u. Garuu wanta akkanaan dalagu badii guddaa osoo dalagaatiin hin jirru garuu rabbi akka hin dhiyeessine somaa bahin hedduu waan hin taane dalagu jira. Anamma sodaadhee jira ramadaana kana. Osoo tasa osoo nikaa hin hatin osoo duunee hoo. Inshallah gaa nikaa jedhanutti rabbi nu ajjeesu baay'ee umriin keenya ganaa dha. Duuti umriin hin dhuftu bar xiqqaaf guddaa hin jettu bar jaarsaaf jaartii dargaggeessa dargaggeetti hin jettu garuu duuti yeroo dhufte kaaniif gaa'ee dalaanti. Siyaarra moo maal dhageette daawwana turaa ooltu boba ciisi taate. An guyyuu barri hima sodaadha guyyuu simatti himu sodaadha malee ramadaana waan akkana kan dalaguun hin taatu. Ramadaanni guyyaa soomaa oollee halkan ramadaana jira halkan ammoo waan fedhan dalaguu dandeenya. Haraama jetti taatu ramadaana duraa haraamu dalagu jira guyyaa maraa haraama. Amma garuu osoo hin dura inshallah gaafa tokko halaala godhannaa nikaa wal godhanna. Inshallah ka. Jaarsi keenya taraayii salaatan ibsan yaa gammaa maalumaaf ta'a. Guyyuu nama jigattaa'ee nyaatu ramadaana rabbiiti. Azaaba nararraa see lubbuu olii gadi nama oofu. Maalum jaarsi kana na wajjin gattaa'ee yaadu maal? Akka namni salaayii gidima shaayii salaatan deemee salaatan himootu. Osoo maal asaanne fiiga. Osoo nyaatee nyaanni fi yeroo hundi lubbuu tasgabbii nama urge. Zuurii fi asrii subhii faa seeranii salaatu. Ishaayii fi taraayii tana seerumaan salaata jaarsi kiyyaa giriiba fa'a. Imaanuma akkamitti kenna rabbi akkanumatti rabbi haa qajeelchu hunda rabbi. Tanyaatan booda kun immoo sabdan. Agaraa dadhabeetiin gizee sooma ofirraa afaanii qabu salaanne akka namni salaatu seegan. Taraayii maxxansa kan maala sahaa tana hunduu osoo deeggarsa nama teessa maal yaadu guyyaan baay'ee miti osoo bakka salaatee achi bulanii gizee haala gadhan biraa bukkee gaafatan salaata tokko. Maal baay'ee biyyeessaa galadhee sa'aatii biraam islaamii biraam bukkee sa'aatii biraam baay'atana garuu bee. Waan nama dhageesse zanni dabalee sudee ramadaana rabbiitti rabbummaan haa qajeelchu walla akkuma rabbi si haa qajeelchu fete. Maata seen nuuf. Boo'ee isaa dhuftu si'ati ramadaana zanni dabalee deemtee achi bultee dhufta. Akka amma turteesse akka amma taraawii sababtu jiran jechuudha bichaa. Hayyaa habiibti deema. Baatii ramadaana kan yoo salaatanii geessanii jabar masjiiduma rabbii ta'anii quraana qaraan. Uddaqaa sadii taraawii salaatanii uummanni keessa ennaa. Sooma keessa gisee sooma afaanii qabaatiif dadhabsiisanii jedhan mana guyyaa guutuu federa marattee galgala raftee halkan quraana qaraatee hin bu'aan qabu rabbi sodaatu waan dubbisinii ramadaana baay'ee xiqqii tan laata mee nagaa na tasgabbeessi itti na tasgabbaa'ee mee akkam jirtu kanarraa rabbi si haa qajeelchu. Ati guyyuu suurii baasii salaattu si kadhadhee si dadhaba. Haadha yoo galgalaa kun muddamtee waan gara si jarjarsaan beeku akkuma masjiidni si jalaa fi guutti namni nyaatee dhugeetuma deema kalkalee kun immoo haatu. Nalale waan na jajjabu. Ati ngira nama soom qabateen deemtee gisee hundi sanii na balas tirtar duroo sama ramadaana gara laara bummaan raaqee baroofi. Ati sirrii hin jirtu. Amma si maaluma si aarsan wanni galgala hundaa fiiguuf dura rakkataasanii nyaata fiduuf deema. Nyaachuudha jedhetti immoo faxaree galgalma wanni fiiguuf uummata rakkataa yatiima abbaan qabne sanii geessuuf deeman. Ofii nyaachuudha miskiina nyaachisuun arjii guddaa qabdi.
Bakana baati kana sirraa fagaadhee masgiidatti galee si maal zanni? Ani yoo rakkatan gargaarii sin jedhe sa'a kudha takkatti waan hunda godhee fixa osoo nazaanne osoo lulluukiin hin kenne deemtee hin kennituufi sa'aatii afturaa jiratti kennitee hin dhuftu. In arii yaa habiibti tiya keerii mazararatuufi. Haata achumaan geessefi taraawii achi salaate haga sa'a kana waan achi qara'ee dhufi baatii ramadaanaa kana bar siraan zanna kakkee kana eessa sirraa fagaadha malee waan birootu bibi. Zanni lakkiyyaa dheessifimi baatii ramadaanaa tine kanatti zanni daballeessaa keerii maal daleetu hiikun jirtu. Waan an dalaga irraa hin balleessin ji'a ramadaanaa takkitti kana laatutti haa fayyadamu. Wanni ati dalagu si jalaan badu nyaanni miskiinaa geessuun situ dalagaami. Qixxee argan. Taraawii salaatullee silaa jaarsaaf jaartiin walii salaatuun hin taati'anii qixxee tokko rabbiin sababa kiyyarraa si qooda ati manuma keessa taa'itii waan miskiina fi ufiin tajaajilu nyaata fatara dhiyeessi yaa jaartitti yan aariina jala. Ati dhiyeessi an guyyuu halkan fuudhee keessa biyya adii baatii soddomman tan akkatti keerii guyya takka osoo addaan muuni dalaga tokko. Haa taatu mee eega jette keeriin waa jarati dubbataatti waan namatti kenna waan namaa kenna san jira balleessite naguma xaaru jira anillee naguma xaaru jirati siin naan taphataa jira baatii lamataan. Hin baddu warjarri nyaati sirri nyaati ijoollee romaan qabu. Salaatti ijoolleen sila. Sirra irratti moo? Maal jechuun kan siree maalii haasofte? Jechuun tolchanii salaatan jechuu kiyya salaata akkamittiin salaan namni salaan ni jira ramadaan keessa. Nama siree salaatu dhufe jechuufi bara. Siree maal yaadatu si hirribaa gaati moo akkam taate? Ansu salaat sirriitti salaatanii siin jira waan sireen dubbatu. Yaaftee tana rabbummaa haphee kutee mee majjisee duraachi. Maraafuu naaliin amma oboroon hin genne. Leeba qopheessi darbu. Oboro marsan illee hatoo miskiinumaa keessatti darartaamu malee taatu. Ofii jaarsa qabaan maqaaf ofii guyyuu addatti jeffatara yeroo hundaa gattaa'ee wajjin mana taa'ee hin fataru. Osoo qurxii beekee nagaan hiriyoota jemchoo jaartiin qabisa illee taatu haadhati wajjin fatara galgalu. Ilaashi telefoon irraa raalla nama wajjin taa'eetiin gammachuun qabu yeroo hundaa ramadaana rabbii fidanii na balleessitee waa hojii kee rabbi siyaa kennu. Halo. Na dhageeta. Galee jirgee manattam. Har'a jaartiin ta'e waan shakkitiin beektu akkanumatti qanyetti beektu. Karaas boru sibiil biraan fagalgaloo danda'ame yoo hin danda'amin illee nan eegin akkasitti timiruma amma si fide nyaata amma si fide kana fatari ka. Haldheen machaasa jira sa. Hayyee tolee karaas nagaan bilbilinna sibiil bira akka tasaa bilbila arguu dandeetti. Karaas jab. Waatu jira waan hin beekne biloon. Uruu garaa kee callisee rabbishan waatu jira jechuudha. Lafatti miti egaa. Gooyi waan kana macha deeme hordofee adda waamachuu waan guyyuutti jiru ta'u. Namni dhufee faxaruullee jiru sila miskiinuma saniif keessa lafti naa guddaa jarumaa keessaa. Dhugaa jettee bakka kana hunda teessee hin nyaannu. Eessara si guruu hundaa hin deemtanii. Laa hundaa miti ati lamfi fadhuuti itti naanaqi. Laa naa jettee rakkate miskiinuma sun yoo nyaate kuma waan. An faxaree koo faxaree. As deemu kan dhugaa hundaa ol si qopheessa. Ayyaa nagaatti firraa faxaree kan deebi'amu salaatee. Ayyaa nagaan deemte fidee malee. Amma si jala baami. Amma si jala baaga. Kun nyaata illee si fide. Nyaata illee nyaadhu timirallee faxadda. Dura teennee faxarruure. Maal ta'a miti faxarri ti jabarsima. Yeroo mataa hun argadhu an suusiin attaateera. Nyaatarraa suusiin takkittiin nan qabdu. Azaananii sima suusiin atta. Sima argachuu qofa beeka. Nama suusii sigaaraa qabu ni beekami. Ni beeka. Yoo nama suusii sigaaraa gootu san kan suusiin tanteetti san daran akkasuma gootu. Nyaata. Asnate garuu hadha adduma faxaruu jirti garuu illee si dhabuun barbaadu beekte. Isin maal taatee isin faxarti gantaan qabu. Isin adduma nyaachuu jaalatti bineensi wayii akka isin itti nyaatu akka nama takku midhaan argeen beenyetti nyaata. Isin maal lafarraa fixa yoo an dhufee asii deemu waa takka nama godhu. Garaa rabbi isin itti kennan beeku. Garaa guddaa qabdi jedhi. Garaa guddaa jetta guddinni isi barmeeluma jedhi. Subhaanallah rabbiin nama kenneef kaa. Naan daranii maal kenneema. Duuba akka uummata dandeettee wajjin ceestis matara wajjin. Angachiisa ollaadha isin lafarraa samii na biraa ga'eetti. Waan sanii keessatti hin fedhu. Garuu waa si gaafadha. Guyyuu hojii raftaa sossobni seenii. An argame siituun fedhu gidduu wajjin jiraadha. Natti hin toltu bari isin akka keetii kana das nan jettu.
Waraabessuma si waraabessa bita. Huccuu taallee Waraabessuma si waraabessa. jechuun dhiirti tun hedduu nama amansiistu beekte anallee akkuma isiin waa'ee isii fiddeen himtu kan tiyyeellee fiddee itti himuun ooltu akkuma isiin jettu kana naallee jetta borullee. Maalti waan kan kee ishii waan hin feene jira. Akka isiin fedhu duuba anallee akka isiin dura jalqaba fuute ana akka booda akkamiin na fedhe tiin akka naan jedhu. Ati isiin garagaara. Ati ni bareedala. Dasna jetti isiin dasna jetti. Amma beelofne ta'e garuu waan nyaattu. Malee nyaatan beela'u beelli kan nyaatatti miti waan saniitu natti jira olaayaan. Isiin kakkaloo walitti. Ana waraabessa maal asii goot? Ana barmeera. Eessaa dhufti? Ana qarqaroodha. Akkamtuu barbaaddeeti? Eessaa dhufti? Maaliif mana baateef? Salaatu fika. Asi salaata? Asi salaata bar. Si ati manni beekee masjiida? Na salaachisuuf dhufe. Si salaachisuuf dhufe bar. Astaghfirullah. Rabbummaa illee sodaatanii yoo isin rabbummaa isin haa dhawu isin haa dhawu. Rabbi sodaatanii isin ramadaan kaawwan akkana kana gootan. Xiqqoo malee rabbi sodaatanii baatii ramadaanatiin yoo akkana akka suusii qabaatu taate gisa haga ramadaan isii goo baata kitii tana eeggatu dadhabde. Osoo jaartii mana qabdu walii gadi dhalaa gandaa tira deddeemtu. Maaloo namni akkana isin amma musliima jedhamtani? Ati laal. Ana sodaatu baattate rabbuma kan kee sodaadhu. Edaatuwanni guyyaa salaatu diddee raftu halkan irra salaataa bultu. Laal ati. Musliima leettee maqaa musliimaan balleessi maqaa musliimaa balleessitee jirtati. Hisooma leettee bilaashitti qoonqoo gabuun oolin. Jaartii mana qabeettee natti illee hin deebiin. Ramadana rabbiin irraa balleessa. Rabbi waan dalagaa keetis si haa kennu.